dargaggoonni mirga heeraan isaaniif kenname sirnaan fayyadamuun filannoon biyyaalessaa marsaan torbaffaa hirmaachisaa fi deemokiraatawaa akka ta'uuf gahee isaanii baachuu akka danda'anii fi miseensota waldaalee dargaggootaa kutaalee magaalaa Finfinnee hundarraa walitti babbaan 2,000 ol ta'aniif waltajjiin hubannoo uumuu kennameera. Kunis dargaggoonni taajjabuu qindeessuu fi hubannoo dargaggoonni biroo fi hawaasni filannoo irratti qaban haala cimsuu danda'u irratti kan xiyyeeffatamedha. Waldaan dargaggootaa Finfinnee waggoota 28 darban hubannoo dargaggootaaf uumuu fi hirmaannaa dargaggootaa guddisuu fi hojjetaa jiraachuu pirezidaantiin waldichaa dargaggoo Barakat Birbirsaa himaniiru. Filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaan gaggeeffamuuf jedhu irrattis dargaggoonni mirga heeraan isaaniif kenname sirnaan fayyadamuun filannichi hirmaachisaa fi deemokiraatawaa akka ta'uuf gahee isaanii baachuu qabus jedhan. Kaayyoon isaa filannoon kun ifa bilisaan karaa diimokiraatawaa ta'een karaa haqa qabeessa ta'een loogiin kamiyyuu osoo keessa hin jiraatin namni bahee sagaleensaa abbaa barbaade haa kennu. Sagaleen immoo kenname sun abbaan qaama kenneef sanaaf seeraan lakkaa'amuu akka qabu seeraan taajjabuu waan qabaniif warra kanaaf dura ginizaabiiwwan kana uumafii jirra infoormeeshinii yookiin immoo barumsa laachafii jirra jechuudha. Dargaggoonni imaammataa fi tarsiimoo paartileen qabatanii socho'aa jiran sirnaan hubachuun fayyadamummaa isaanii kan mirkaneessuu fi guddina biyyattiif murteessoodha kan jedhan bilisaan filachuun gahee isaanii baachuu akka qabanis himaniiru. Hirmaannaa dargaggeessaa kan cimsu poolisii isaanii keessa eentu kana qabata kan jedhu adda baafatanii warri isaan har'a filatan warri isaan har'a sagalee kennaniif waggaa 5 dhufuuf akka isaan bulchu adda baasanii beekuu qaban. Kanaaf immoo qaama waggaa 5 dhufu na bulchi jettee adaraatti kennatu sagaleetti laattu aangootti laattu sana immoo har'a adda baastee beekuun dirqama. Kanaaf dargaggeessi kana hubachuu qaba. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee mul'ataa magaalattii qulqulluu fi mijattuu akka taatuuf hojjetaa ture keessatti gaheen dargaggootaa olaanaa ta'uu hoogganaan biiroo dargaggootaa fi ispoortii magaalaa Finfinnee obbo Asaagiddaw Habte Giyoorgis himaniiru. ይህን ራዕይ ለማሳካት mul'ata qabame milkeessuu keessatti hojii dargaggoonni hojjetaa turan olaanaadha. Hirmaachuu qofa osoo hin taane kallattii kennuu irratti hojiin waldaa dargaggootaa olaanaadha. Sababni isaas dargaggoonni magaalaa Finfinnee dhibbeentaan 70 keessaa baay'een isaanii waldaa jalatti hammatamanii jiru. Miseensa isaanii qofa osoo hin taane walaba ta'uun dargaggoonni hundi haqummaan akka hirmaatanii fi kan qajeelchu kan gurmeessuu fi mirgi dargaggootaa akka kabajamuu fi ifatti hojjetaa jiru. Dargaggoonni hojiiwwan akka magaalaatti hojjetaman keessatti gumaacha olaanaa ba'achuurra kan darbee magaalattiin qulqulluu fi hawwattuu akkasumas bakka walgeettii tuuristootaa akka taatuuf hojii hojjetamaa jiru keessatti gaheen dargaggootaa olaanaadha. Dhaloota dhufuu waan gaarii dhaalchisuu fi filannoon gaggeeffamu hirmaachisaa fi deemokiraatawaa akka ta'uuf dargaggoonni hojjechuu akka qabanis dhaamaniiru. ለቀጣይ ላለው ትውልድ ወጣት dhaloonni dargaggoota dhufan waan gaarii dabarsuu akka danda'an kan taasisu dargaggoota ammaati. Kanaaf ammoo filannoo keenya diimokiraatawaa haqa qabeessa amanamaa akka ta'uuf dargaggootarraa eegama. Kanaaf ammoo gurmaa'insi waldaa dargaggootaa sadarkaan jirtan itti gaafatamummaa guddaan isinirraa eegama. Dargaggoonni magaalattii hundi filannoo irratti akka hirmaatan diimokiraatawaa akka ta'uuf hojjechuun barbaachisaadha. Kanaaf filannoon bara kanaa diimokiraasii kan itti dhaabnu qofa osoo hin taane kan itti cimsinu ta'uu qaba. Hirmaannaa dargaggootaa filannoo irratti qaban guddisuu fi waltajjiin qophaa'ee haqummaa fi hirmaachisummaa isaanii kan guddisu ta'uu dargaggoonni waltajjicha irratti hirmaatan AMN Plus dubbise himaniiru. Abbaan filannoo kanaa isinii abbaa barbaadan filadhaa. Abbaa barbaadaniif sagalee kennaa. Gin biyya kanaaf nama otoo hin taane paartii otoo hin taane biyyatu caala kan jedhu irratti hubannoo nu kennanidha. Mootummaan dargaggoo hirmaachisuunsaa bu'aa guddaa qaban jedha. Biyyaaf kan barbaachisu dargaggoon baay'ee barbaachisaa lafee dugdaa biyyaati. Lammiileen biyyattii abbaa fedhe akka inni filachuu danda'uu fi dargaggeessi kun immoo achirratti dhiibbaa akka uumuuf nageenyaan akka xumuramuuf jecha iddoo kanatti leenjiidhaaf barbaadamanii leenjii gaariitu kennamee fi baay'ee gaariidha firiinsaas gaarii taa'ee abdadha.